Barattoota 150,000 qormaata onlaayiniin kennuuf qophiin taasifamaa jiraachuu ministeerri barnootaa beeksise. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduuf odeeffannoowwan kenna biyya keessaa fi biyya alaatis qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeerra. Barattoota 150,000 qormaata onlaayiniin kennuuf qophiin taasifamaa jira jechuun himame. Barattoota 150,000 onlaayiniidhaan qormaanni akka fudhataniif qophiin taasifamaa jiraachuu ministeerri barnootaa beeksise. Ministeera barnootaa Profeesar Birhaanuu Naggaa waltajjii marii damee misooma barnootaa irratti haasaa taasisaniin damicha irratti milkaa'ina hojii qindoomina qabu hojjechuuf murteessaa qophii qabna jechuun kaasaniiru. Keessattuu lammiileen hundi barnoota argachuuf carraa walqixaa akka qabuuf hiyyeessaa fi sooressa gidduu garaagarummaa jiru dhiphisuuf hojjechaa akka jiranis himaniiru. Biyyattiin jijjiiramuu kan dandeessu sirna barnootaa jijjiiruun ta'uu eeruun riiformiiwwan hedduu bocuudhaan hojiirra oolaa jiraachuus kaasan. Haaluma wal fakkaatuun manneen barnootaa keessatti adeemsi baruu fi barsiisuu fooyya'aa akka jiraatuuf xiyyeeffannoon hojjechuun barbaachisaa ta'uu dubbatanii. Qormaataan wal qabatee barattoota 150,000 onlaayiniidhaan qormaata akka fudhataniif qophiin taasifamaa jiraachuu ibsaniiru. Ibiddi bosona gaarreen Arsiitti mudate irra jireessi isaa to'achuun himameera. Ibiddi bosona paarkiin gaarree Arsiitti mudate irra jireessa to'achuun danda'amu abbaan taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaa ibse. Torbaan lama duraa gaarreen Cilaalloo fi Gaalamaatti ibiddi mudate hirmaannaa uummataa fi ogeessota raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uudhaan dhaamsuuf tattaaffeen taasifamu Daayirektarri ol aanaan abbaa taayitichaa obbo Seefaddiin Mahaddiin himaniiru. Ta'us bosonni gaarreen kanneenii heddummaachuu isaan ibiddichi hanga dhumaatti akka hin dhaabneef sababa ta'eera jechuunis kaasaniiru. Tajaajilli pooliyoo har'arraa eegalee naannoo lamatti ni kennama jedhama. Duulli tajaajila farra pooliyoo guyyaa har'arraa eegalee naannoo uummattoota kibba lixa Itoophiyaa fi Tigraayitti guyyoota walitti aanan 4 akka kennamu biirooleen fayyaa naannolee himan. Duula kanaan daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'an kan tajaajilaman yommuu ta'u, hoogganaan biiroo fayyaa naannoo kibba lixa Itoophiyaa obbo Ibraahim Tamaam akka himanitti naannichatti daa'imman 552 fi 246 umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'ee guyyaa har'aarraa eegaleen tajaajilicha ni argatu jedheera. Duula kanaaf ogeeyyiin bobba'anii fi kanneen bobba'uu fi galteen raabsamu himeera. Akkasumas hoogganaan biiroo fayyaa bulchiinsa yeroo Tigraay Dr. Amaanu'eel Hayilee akka jedhanitti naannichatti daa'imman 894 caalaan tajaajila ittisa pooliyoo ni tajaajilamu jedhame. Tajaajilli kana ministeera fayyaa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa dhaabbata fayyaa addunyaa fi UNICEF waliin ta'uudhaan kan qindeessanidha. Itoophiyaa fi Hindi michoomaa fi tumsa isaanii sadarkaa ol aanaatti guddisuuf walii galan. Itoophiyaa fi Hindiyaan michummaa fi tumsa isaanii sadarkaa ol aanaatti guddisuudhaaf walii galuun himameera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximaatiyoos waltajjii ministeerota dhimma alaa garee 20 Afrikaa kibbaatti Johannesburgitti taa'amaa jiru cinatti ministeera dhimma alaa Hindii Jaayi Shaankaar waliin mari'ataniiru. Marii kanaanis gitni isaanii Hindii Jaayi Shaankaar Dr. Geediyoon Ximaatiyoos ministeera dhimma alaa ta'uun muudamuu isaaniitiif baga gammaddan jechuun himaniiru. Ministeeronni dhimma alaa kunneen marii isaanii tumsaa fi michoona biyyooma lamaanii bara dheeraaf ture cimsuu fi sadarkaa ol aanaatti ceesisuudhaafis kan hojjetan ta'uu waadaan galaniiru. Gambeellaatti namoonni weerara dhibee koleeraan du'an 14 ga'uun himame. Naannoo Gambeellaa godina Sabannuweer aanaalee Akooboo, Waantuwaa, Maakweer fi Laaree jedhaman keessatti weerarri dhibee koleeraa mudateen hanga ammaatti lubbuun namoota 14 fi namoonni 200 ol qabamuu gabaafameera. Dhibeen kun jalqaba baatii gurraandhalaa irraa kaasee naannicha keessatti mudachuu kan himan biiroon fayyaa naannichaa. Maalummaa dhibee kanaa baruuf saamudni gara Inistituutii Fayyaa Hawaasaatti ergamee dhaabbatichi koleeraa akka ta'e mirkanaa'uu ibseera. Dhibeen kun biyya ollaa naannichaa Suudaan kibbaa irraa akka dhufe kan ibsamu yommuu ta'u, yeroo ammaa aanaalee naannichaa 4 keessatti mudachuun hanga ammaatti lubbuun namootaa galaafachaa jiraachuus eeraniiru. Hoogganaan biiroo fayyaa godina Nuweer obbo Geetbeel Girmaal yaada akka himanitti dhibeen kun aanaalee garaagaraa keessatti babal'achaa jiraachuu eeruun keessumaa aanaan Akooboo rakkoo geejjibaa fi bilbilaa waan jiruuf odeeffannoo walitti qabuudhaaf rakkisaa jechuun himeera. Guyyoota 3 keessatti lakkoofsi dhukkubsattootaa 136 irraa 200 kan dabalu yommuu ta'u, obbo Geetbeel du'aatiin namootaa immoo gara 14tti ol guddachuu himeera.
Hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa Dr. Abel Asaffaa gama isaaniitiin weerara dhibee koleeraa naannicha keessatti saffisaan babal'ataa jiru hir'isuudhaaf deeggarsi qorichaa birrii miiliyoona 1.6 tilmaamaan dhaabbata fayyaa addunyaa irraa gara naannichaatti argamu himaniiru. Hoteelli Hiltanii fi Biraayitan Adaamaa fi Dirree Dhawaatti hoteelota ijaarsisuuf akka jedhu kanaan dura gabaafni turre. Haaluma kanaan hoteelli Hiltanii fi Biraayitan Adaamaa fi Dirree Dhawaatti hoteelota lama ijaaruudhaaf waliigaltee doolaara Ameerikaa miiliyoona 67.6 mallatteessaniiru. Dhaabbanni hoteelotaa idil addunyaa Hiltanii fi dhaabbata hoteelotaa fi biizinasii Biraayitan magaalota Adaamaa fi Dirree Dhawaa keessatti moggaasa Dabaltirii baay Hiltan jedhamuun hoteelota lama ijaaruudhaaf guyyaa kaleessaa guraandhala 20 bara 2025 waliigaltee doolaara Ameerikaa miiliyoona 67.6 mallatteessuun ifa godhaniiru. Hoteelli Hiltan Adaamaa lafa iskweer meetira 7,960 irratti investimentii doolaara Ameerikaa miiliyoona 37.6 ijaaruuf kan karoorfame yoo ta'u kutaalee boqonnaa keessummoota 188 kan qabu ta'a. Ijaarsi hoteelichaa namoota 500f carraa hojii kan uumu yommuu ta'u hoteelichi yeroo hojii eegalutti gitoota hojii dhaabbataa 366 fi kontiraata 80 ni argamsiisas jedhameera. Hoteelichi haaluma kanaan Dirree Dhawaatti ammoo lafa iskweer meetira 11,319 irratti investimentii doolaara Ameerikaa miiliyoona 30 kan misoomsu yommuu ta'u kunis akkuma kan Adaamaatti ijaaramu haala mijaa'aadhaan kan ijaaramu ta'uu himaniiru. Pirojektichi ijaarsa irratti carraa hojii namoota 400 kan uumu yommuu ta'u erga banamee booda ammoo hojjettoota dhaabbataa 285 fi kontiraataan 80 akka qacaru ifa godheera. Mootummaan Eertiriyaa lammiileen isaanii gara kaampiitti akka galan ajaje. Mootummaan Eertiriyaa dubartoota gaa'ela qabanii fi haadha ijoollee ta'an dabalatee lammiileen umriin isaanii 60 gadi ta'an galmaa'anii akka kaampii seenan ajaja dabarseera. Dirqamni kun lammiilee kanaan dura loltuu keessa turan kan dabalatuu fi qaamoleen leenjii fudhatan eeggataa turanii akka ta'u himaniiru. Dabalataanis dubartoonni gaa'ela qabanii fi ijoollee qaban gara kutaa loltummaa isaaniitti akka deebi'an ajajni darbeera. Dirqamni loltummaa kun akkaataa dambii waraanaatti namoonni umriin isaanii 50 gadi ta'ee biyya akka hin baane kan dhorku yommuu ta'u kunis calalliin dirqamaa kun cimaa ta'uu hubachiiseera. Mootummaan Eertiriyaa walitti bu'iinsa hidhannoo marsaa biraatiif qophaa'aa jira yaaddoo jedhuun dabalataa jiraachuunis ibsameera. Namoonni kanaan dura sababoota garaagaraatiin loltummaa keessaa bahan dabalatee lammiileen nagahaa dirqamaan walitti qabuun imaammata waraanaa mootummaa addaan hin cinnee fi mirgoota namoomaa tuffachuu kan argisiisudha jechuun miidiyaaleen uummata Eertiriyaaf quuqaman kanneen alatti argaman gabaasaniiru. Waraanni Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo keessa jiru haala hamatti ce'uun himame. Finciltoonni M23 jedhaman Ruwaandaan deeggaraman magaalaa baha Rippaabilik Dimokiraatawaa Koongootti argamtu Uviraatti dhiyaachaa jiraachuun himamaa jira. Dhiyeenya kana magaalota Bukaavuu fi Kumaanyoolaa fi akkasumas Luvungii jedhaman kan qabatan finciltoonni M23 kunniin gara magaalaa guddittii lammaffaa bulchiinsa Kiivuu kan namoota 700 qabatan akka qajeelanis himaniiru. Jiraattonni kunniin akka dubbatanitti walitti bu'iinsi Koongoo fi gareewwan milishaa mootummaan deeggaraman gidduutti uumaman isaa odeeffannoon jiraachuun yaaddoo dabalaa jira jedhaniiru. Dubartootaa fi daa'imman saaxilamtoota ol'aanoo walitti bu'iinsa kanaa yommuu ta'an loluu hin dandeenyu garuu ammoo yeroo M23 gara Uviraa dhufaa jira jedhaman kanatti maal akka goonu wallaalle jechuun sodaa qaban himaniiru. Abbootiin warraa isaanii kanneen finciltootaan adamsamaa jiran lola kana yoo ajjeefaman jireenyi isaanii akka itti ulfaatu sodaan himaniiru. Badii shororkeessummaa jedhameen shakkameen konkolaattonni 3 Israa'elitti gubachuun himame. Biyya Israa'el kibba magaalaa Teel Aviv konkolaattonni 3 dhodho'aniiru jechuun gabaafamaa jira. Taateen kun tarii haleellaa shororkeessummaa ta'uu mala jechuun poolisiin yommuu tilmaamu dhodho'uun konkolaattota lamaa biroo keessa turan ammoo hin dhooneem shakkamtoota qabuudhaaf poolisoonni garuu yeroo ammaa kana dhama'aa akka jiranis gabaafameera. Ministeerri geejjibaa Israa'el Miiri Regev sakattaa jecha konkolaattotaa fi baaburaa iddoowwan kana keessatti ajaja guddaa akka dabarsanis himaniiru. Viidiyoon miidiyaa hawaasummaa gubbaa qoodame yoo xiqqaate konkolaataan tokko lafa dhaabbatutti yoo gubatu kan mul'isuu fi aarrisaa yeroo bahus kan agarsiisudha. Hanga yoonaa miidhaan qaqqabe yoo jiraatu baatullee garuu qabeenya irratti miidhaan guddaan qaqqabeera. Dubbi himaan poolisii Ayrel Dooroon sakattaan itti fufuun boombiin biraas yoo jiraate qorannoon itti fufa jechuun dubbateera. Akka miidiyaa biyya keessaatti meeshaan hin dhoone tokko kiiloogiraama 5 ulfaatus argameera. Irratti immoo ergaa haaloo tulkaareem jedhamutu kan barreeffamedha.
kun opereeshinii tibbana waraanni Israa'el West Baankitti taasiseen kan ilaallatu jechuunis ifa ta'eera. Imaltoota balaa xiyyaaraa Torontoo irraa hafaniif doolaarri Ameerikaa 30,000 kennamuuf jedhame. Daandiin xiyyaaraa Deeltaa imaltoota xiyyaara wiixata darbee balaan isa mudateef doolaara 30,000 akka isaanii kennu himameera. Xiyyaarri Ameerikaa irraa ka'ee magaalaa Kaanaadaa qaqqabe kun mataa osoo hin garagalin lafa osoo hin tuqin qubannaa irratti sigigaatu kan turee fi imaltoonni homaa osoo hin ta'in garuu hafaniitiin jiru. Balaa kanaaf waan sababa ta'e ammallee kan hin baramne yommuu ta'u qorannoon garuu itti fufeera. Badallii kanarra imaltoota 76 fi hojjettoota daandii xiyyaarichaa 4 walumaa galatti namoota 80 achi keessatti argamam. Xiyyaarichi magaalaa Ameerikaa Minneapolis irraa gara Kaanaadaa Torontootti kan qajeelee fi Torontoo akkuma gaheen kan garagale ta'uunis himame. Dubbi himaan Deeltaa qarshiin kennuuf jedhamanii fi imaltootarra akka deebitti waan eegan osoo hin taane mirga isaaniitti akka hin buune kan ibsanidha. Hojjettoonni daandii qilleensichaa dafanii imaltoota xiyyaara caccabe keessaa bahuu isaaniitiif ajajaa kan turanii fi kana malees xiyyaarichi nageenyaan imala akka eegutti tolfamuu isaa lubbuun namaa akka hin dabarreef sababa ta'eera jechuun himeera. Namoonni 21 hospitaala geeffaman keessaa tokko malee hunduu roobii ganama kan bahan ta'us ifa godheera. Masrii keessatti awwaalli Fara'oon jaarraa tokko as kan jalqabaa ta'e argamuun himame. Qorattoonni awwaalaa Fara'oon kan erga awwaalli Tuutaankaameen nama jedhamu jaarraa tokko dura argame isa jalqabaati jechuun himamaara. Qorattoonni seenaa Masrii durii maqaa Ijiptooloojistii jedhamuun beekamuun awwaala mootota Fara'oon keessaa kan mootii Tuutmos lammaffaa argataniiru. Awwaalli Tuutmos lammaffaa kun awwaala maatii moototaa daayinestii warra Masrii jaarraa 18ffaa keessa osoo hin argamin turedha. Gareen qorattoota British Masrii ta'an kunneen awwaala kana magaalaa Luuksooritti dhiyoo kan argamuu fi goggeessa lixaa Teebaan jedhamu keessatti argataniiru. Mootiin Tuutaankaameen maqaa mootii Tuut jedhamuunis kan beekamu yommuu ta'u mootota Fara'oon keessaa Masriin dhaloota Kiristoos dura bara 1332 hanga 1323 kan bulcheedha jechuun beekama. Mootiin Tuuts kun yeroo daa'ima umrii isaa waggaa 8 yookaan 9 turetti aangootti kan dhufe jechuunis ni himama. Qorattoonni kunneen dirree awwaalchaa maatii mootota Fara'oon kan jaarraa 18ffaa gogeessa moototii irraa kiloomeetira 2 fagaatanii jechuun yaadanii himan. Gareen kun awwaalcha kana bakka awwaalcha dubartootaa maatii moototaa ta'an waliin wal qabatu keessatti kan argatanidha. Yeroo gara dirree awwaalchaatti seenan haalaan faayamee kan ittiin faayame ammoo mallattoo Fara'oonidha jechuunis gabaasaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya oduun ammaaf isiniif qopheessine kanumaa waan nu dhageeffattaniif galatooma.